Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohannis caafe boqonnaa 3:1 irraa kaasee. Niqeedimoos gara Yesuus dhaquu isaa. Fariisota keessaa namni Niqeedimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee, "Rabbii, akka ati barsiisaa taatee Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homtinuu yoo Waaqayyo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiistu kana danda'ee hin agarsiisuttiin" jedhe. Yesuus, "Dhuguman sitti hima, eenyullee olii yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u" jedhee deebiseef. Niqeedimoos immoo, "Namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatii lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo?" jedhee Yesuusin gaafate. Kanaaf Yesuus, "Dhuguman sitti hima, eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama fooniitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun isiniif hin ta'a jechuu koo hin dinqifatin. Qilleensi gara fedhettiin qilleensa, qilleensa'uu isaa hin dhageessa. Eessa akka inni dhufu, eessa akka inni dhaqu garuu hin beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuus akkuma kana" jedhee deebiseef. Niqeedimoos deebisee, "Kun attamitti ta'uu danda'a?" jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus deebiseefii, "Ati barsiisaa Israa'el kan taate kana hin beektuu? Dhuguman sitti hima, nuyi isa beeknu hin dubbanna, isa argines dhugaa hin baana. Utuma ta'u iyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e, waa'ee isa biyya Waaqaa yoon isinitti hime immoo attamitti amantu ree? Ilma namaa isa Waaqa irraa gadi bu'e malee homtinuu gara Waaqaatti ol hin baane. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe, Ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun hin ta'a. Kunis Ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Waaqayyo akkasitti tokkicha Ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan haa fayyuuf Ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha Ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana jaallatan. Firdichis akkuma kanatti raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a" jedheen. Yohannis waa'ee Yesuus dhugaa ba'uu isaa. Kana booddee Yesuusii fi bartoonni isaa gara kutaa biyya Yihuudaa dhaqan. Yesuus bartoota isaa wajjin takka achi bubbule, in cuuphas ture. Yohannis immoo mandara Enoon isa Saalemitti dhiyoo iddoo bishaan baay'een argame sanatti in cuupha ture. Namoonnis achi dhaqanii in cuuphaman. Yohannis yeroo sanatti mana hidhaatti hin galfamne ture. Yommus bartoonni Yohannis waa'ee qulleessuu irratti Yihuudii tokko wajjin walitti falmuutti ka'an. Bartoonni sun gara Yohannis dhufanii, "Yaa barsiisaa, inni gama Yordaanositti sii wajjin ture. Atis immoo dhugaa baateef sun kunoo in cuupha. Hundumtunuus gara isaa dhaqaa jiru" jedhanii itti himan. Yohannis yommus deebisee, "Namni yoo Waaqa irraa isaaf kenname malee waan tokko illee fudhachuu hin danda'u. Ani Kiristoos miti, garuu fuula isaa duran ergame jedhee akkan dubbadhe isin ofii keessanii dhugaa naaf baatu. Misirroo kan manaa qabu inni dhirsa misirrooti. Miinjeen inni isa dhaggeeffatu garuu sagalee dhirsa misirroo dhaga'utti guddaa hin gammada. Anis akkuma kanatti gammachuun koo amma guutuu hin ta'a. Inni sun guddachaa deemuun in ta'aaf, ani garuu xinnaachaa deemuun anaaf hin ta'a" jedhe. Yesuus Waaqa irraa dhufuu isaa. Yohannis itti fufee, "Inni olii dhufu hundumaa irra jira. Namni lafa kanaa kanuma lafaati. Waa'ee isa lafa irraa dubbatas. Inni Waaqa irraa dhufu hundumaa irra jira. Isa arge isa dhagee sanas dhugaa hin ba'a.
isa inni dhugaa ba'us homtinuu hin fudhatu. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo Waaqayyo dhuga qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Inni Waaqayyo isa erge dubbiidhuma Waaqayyoo dubbata. Waaqayyo Hafuuricha safara malee kenneera'u. Abbaan Ilma isaa in jaallata. Waan hundumaas harka isaatti kenneera. Namni Ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilmi Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsa Waaqayyootu isa irratti hafa malee jedhe.